Mootummaan naannoo Oromiyaa tarsimoo lafa magaalomsuu, nama magaalomsuu, akkasumas mootummaa magaalomsuu bocee bara kanarraa kaasnee hojiitti hiikaa jirru keessaa tokko hojii harka qalleeyyii yookaan namoota lafa hin qabne lafa mana jireenyaa dabarsanii kennuudhaan mana jireenyaa sadarkaa isaa eeggate ijaarratanii akka keessa jiraatan gochuuti. Guyyaa har'aa lafti dabarsine qajeelfamniif seerri kabajamee manni irratti yeroo daangaan taa'e keessatti ijaaramuutu irra jiraata. Istaandaardiin ijaarsaaf keenya sun eegamee kabajamee ijaaramuun baay'ee murteessaa ta'uusaa carraa kanaan isinii dhaamuu barbaada. Bulchiinsi magaala keenyaa bajata hin qabneen akka qaama piroojeektiitti qabatee nama 2,000 siquuf lafa mana jireenyaa dabarsee kennee jira. Yoo kana jennu sirni kenna tajaajila keenyaa komii adda addaa akka hin qabaanne jala rakkoo bulchiinsa gaarii hiikaa deemuu akka qabnu gaaffii jiraattota keenyaa deebisaa deemuun dirqama keenya waan ta'eef marsaa jalqabaatiif kana goonee jira. Ji'oota muraasa booda waldaalee mana jireenyaatiif gurmaanii jiraniif akkasumatti bajata walitti qabnee marsaa lamaan bara kana keessatti lafa mana jireenyaa uummata keenyaa dabarsuudhaaf murteessinee hojjechaa waan jirruuf warri guyyaa har'aa lafti darbee isin dhaqqabu yeroo gabaabaa keessatti akkaataa qajeelfamaan fudhatanii kaayyoo fi galma kanaaf qabame karaa guutuu ta'een hojiirra akka oolchitan adaraa isiniin jechuu barbaada. Bara kana dabarsi lafa mana jireenyaa guyyaa har'aa raawwannu marsaa calqabaati. Kan nama 1,516 waldaa 75 ijaaramee kan jiruuf dabarsine. Namoonni har'aa lafa mana jireenyaa argatan gosa adda addaadha. Waldaaleen buleeyyii qaamolee adda addaa keessaa gurmaanii waggaa 7 hanga waggaa 3tti turanidha. Isaanis caasaan nageenyaa keenya bal'inaan keessa jira. Qaamoleen seeraa jira, poolisoonni jiru, barsiisonni manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaa keessa jiru. Kan bultii addaa fi ifa boruus keessa jiru. Kan ogeeyyiin fayyaa kan bulchiinsa magaalaas keessa jira jechuudha. Sababbiin isaa kan bu'uura godhanne qajeelfamuma mootummaan naannoo dabarse akkaataa galmee kaffaltii liizii keenya kaffalanii tartiiba ta'eetiidhaan kan bu'uura godhanne itti deemne. Kaan immoo kallattii mootummaan qajeelfama addaatiin keessumaa barsiisonni lafa mana jireenyaa argachuu qabu jedhamee kallattii taa'es giddugaleessa godhanne kan ogeeyyii fayyaa keenyas potenshaala amma qopheessine keessatti akkaataa humna lafa dhiyeessineen ka'umsa waldaa muraasa fudhanne kan qaamolee nageenyaa fi jiraataa muraasas akkaatuma sanaatiin fudhanneet qaamni hundi akka gammadu qaamni hafes immoo kana laalee abdii akka horatuuf kan raawwanne jechuudha. Waldaan keenya baankii dhiigaa Amboo jennee gurmoofne miseensa 20 gurmoofne jechaadha. Miseensa 20 gurmoofne akkuma qajeelfamni bulchiinsa magaalaa taa'ee jiruutiin waldaan kun ijaaramne baasii nurraa barbaachisu kaffallee marsaa lamaan baasii nurraa barbaadamu kana erga kaffallee booda callii kanaaf dhiyaannee carraa kan arganne jechuudha. Akkuma dura haasa'amaa ture dhala namaatiif inni jalqabaa mana jireenyaati jechuudha.
Mana jireenyaa argachuun immoo namni tokko bakka qubatu bakka jireenyaa argachuun waan murteessaadha waan ta'eef mana kana carraa kana argachuu kootti baay'ee gammachuu addaa natti dhagahame akka waldaa keenyaatti illee baay'ee gammanneerra. Mana lafa mana jireenyaa arganne kana immoo akkaatuma bulchiinsi magaalaa nuun jedhee fi akkaatuma gurmii keenyatti waadaa seennee gurmoofneen kan ijaarru ta'achaadha. Yeroo dhiyoo keessatti ijaarree kan itti fayyadamnu ta'achuudha. Lafa kana fudhachuu keenyatti baay'een gammada yommaan jedhu namni bakka mana keessa jiraatu qabaachuu qaba. Bakka jireenyaa qabaachuu qaba. Achi keessa bahee hojii hojjetellee hojiin inni hojjetullee fiixaan bahinsa qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf gammadee deemuu qaba namni lafa jireenyaa qabu, mana jireenyaa qabu kanatti baay'een gammada jechuudha bakka bu'aa barsiisota ta'e. Akkuma seera dambii bulchiinsi magaalaa baaseen yookaan immoo akkaataa ijaarsa manneenii bulchiinsa magaalaan baaseen ni ijaarra. Kana kuni wal nama gaafachiisu akkaataa humnaan ijaara namni ta'us inuma ijaarra.